hordoftoota kiyya akkaataatti ani dhadhaa baskee fi wanta harmee kiyya har'anaa fiddee koottaa daawwadhaa. Harmee kiyyallee naa eebbisaa umuriin kee haa dheeratu jedha. Dhadhaa kiyyallee akkatti ani baskee daawwadhaa. Tole hordoftoota YouTube channel Fayyoon jaalala nagaa waaqayyoo ifaa baay'ee tokko jirtu. Nagaa keessan ambaa'ee nagaa kiyya jechuudha. Galata waaqaa haa ta'u. I love you harmee kiyya. I love you waan isheen naaf iddee dhufte sin daawwachiisa jechuudha. Ofiishiitti yaaddee argitanii haadha dhugaa waaqa otoo isin ittiin himatiin waan sin barbaachisu tokko tokko hin beektu jechuudha. Waan isin rakkisu hin beekte jechuudha. Na anamma fakkeenyaaf biyya kana keessatti kootu maama kootu uwwila ka kunumatti kaata nallamatti kaata. Biyya kana keessatti shiroo qopheeffachuu barbarree qopheeffachuu difficult baay'ee ulfaata jechuun anatti baay'ee natti ulfaata. Na barbarreen hin nafne shiroon hin nafne dhadhaan hin nafne horme kakuna rakkiste maal akkamisin daawwachiisa. Dhadhaallee ammuma sin fuulduratti baskee sin agarsiisa kasala qabsiisee hin jira jechuudha. Na dhadhaallee naaf iddee dhuftee jirti jechuudha. Jireenyi wuddiidha. Jireenyi waddadee dhugaa waaqaa dhadhaa naaf iddee dhufteetti. Kasalli kiyyallee qabateera. Firi kanan aanni fidadhe fayyadamne sitee ol fuutee achi fuutee deemti. Firiijii keessa ture. Kottu gooftaa maccaa kakuun diddela kasheen taatu. Argitanii dhadhaa kiyya naaf iddee dhuftee siin jedha. Firiijii keessa ture jechuudha dhadhaan kuni. Naammoo as keessatti godheeni bishaaniin nan lollaa garuu jechuudha. Bishaanuma callisee irra keessa isaatti naqeeni aannan namni yoo qabaate jechuudha. Bishaaniin lollee maangalaasa. Kana achi dhadhaan ofiisaayyuu of calalaa jechuudha. Ni qulqulluun isaa naa baqu ol baha. Ni xuriin isaa immoo gadi bu'aa jechuudha. Argitanii? Kana dhadhaa kana naaf iddee ila. Argitanii? Yaaddee dhugaa waaqa. Harmee jechuudha. Idoon maal jedhee akka ibsu jechuudha. Jecha maaliin akka ishee ibsu sinii himuu hin danda'u. Barbarree argitanii? Dhugaa waaqa barbarree amma kana naa qopheessitee dhufte jechuudha. Bara bade bara jireenya wuddii kana keessa jechuudha. Barbarree naa qopheessitee shiroollee kunoo argitanii? Kun immoo shiroodha. Duk kana hunda naa qopheessitee ga'anii holmaa isheellee deebisuu hin danda'u waaqni qofti umurii ishii naaf haa dheeressu jedha hordoftoota kiyyaa. Amma dhadhaa kiyya baskuudhaaf waan hin qopheeffadhe sin agarsiisa. Kun dhadhaa kiyya baskuudhaaf sin agarsiisa. Kun kasalli qabateera. Shunkurtii adii zinjibila walitti tumee walitti bulleessee jira akka kanaani. Isa booda qimamiin irratti naqamu jira. Warri kan warri ilaaluu barbaadanii ana waliin tura. Abidda. Hordoftoota kiyya amma kun dura waan ga'u natti fakkaate hin xinnaate. Amma garuu waan xinnaate fakkaata waan ta'eef kanatti hin garagasha. Deemi. Sakanatti garagasheeni kana keessatti bishaaniin lolla'ee baay'ee firiijii keessa waan ta'eef akkana ta'a amma biddarra teenyu baay'ee qallattee jechuudha. Garuu bishaaniin nan lolla'a. Jireenyi wuddii. Kun bishaaniin hin lolla'a. Callisee ma lolla'uuf malee bishaan isaa keenyaqeen qulqulluudha dhadhaa biyya keenyaaf waan ta'eef akka dhadhaa biyyoota kaanii walitti makamaa walitti maaltaa walitti bukeessamaa miti. Biyyaa waan dhufeef baay'ee qulqullina
bitamedha jechuudha. Nah, waan inni bun urgaayu tema kan firiijii keessa ture. Kan irraan kaa'ee jechuudha gaa. Irra kaa'eetiin jira. Amma daftee qallatti waan ta'eef hordofaa. Argitanii kun amma baqaa jechuudha. Baqee dhumuu kaa'eera. Baqee dhumaa jira. Maatti ngoonee aga ammaanii shunkurtii adiif zinjibilas ganaatti godha, qimamis ganaatti godha. Ganaa sochoosaan oole jechuudha. Hordoftoota kiyyaa amma shunkurtii adii fi zinjibila sanan itti naqaa. Bitanii daqiiqaa muraasa booda immoo qimamii itti naqaa jechuudha. Nan sochoosa garuu ganaa sirriitti danfaa amma hoomacha kana fixatutti sochoosamaa oola jechuudha. Dhadhaa basku hoomacha fixachiista sirriitti. Namoonni waan garaagaraa kan itti naqanis jiru. Hardii kan itti naqan jiru. Barbarree kan itti naqan jiru. Kalariidhaaf jechuudha. Bifaaf itti naqu malee uma jijjiirama irratti agarsiisu. Ani garuu uma itti naqu shunkurtii adii zinjibila fi qimamii itti naqa. Isa booda baqee jechuudha. Fooliin isaa ni maal jedhu sun keessaa bahee dhadhaa baskaa'edha jechuudha. Gara dhadhaatti jijjiirama. Naa hordoftoota kiyya anuma wajjin tura aga xumuraatti. Warreen waan kana hin beekne ni bartu. Warreen beektanis rakkoo qabu ilaaluuni. Naa harmee kiyya eebbisaa harmee kiyya galateeffachaa thank you jechaa umurii siyaa dheerisu jechaa nyaanna siniin jedha ka dhugaa waaqa harmee qabaachuun waan inni namaa godhu. Qoraasuma dhanni keessaa gurraacha waan biraa isinitti hin fakkaatin. Dhadhaan biyya keenya qoraasumaan miti kan maal godhamu qoraasumadha. Yaa inni jalatti hafa waan ta'eef huma rakkoon qabu dhadhaasaa bichaa turre keessatti calalee hafaa wanti garaagara waan keessa jiru hunduu jalatti gadi hafa. Yeroo calalamu dhadhaasaa ishee calalte ishee baqxe qofaarra keessaa calalamaa jechuudha. Naa kasigaa kana fakkaata. Mee amma immoo qimamii sanan itti godha. Hordoftoota kiyya qimamii ani itti naqu daawwadha. Qimamii kana wajjin na sochoosaa jechuudha. Qoy maama qoy. Qimamii kana faana sochoosee hamma inni hoomacha kana sirriitti fixatutti sochoosama. Sochoosaan oolaa jechuudha bira taa'e. Qimamii dhadhaatti baskamu namoonni baay'een gosa garaagaraa qopheeffachuu danda'u jechuudha. Ani garuu qimamii masaa irra keessatti itti naquun itti naqee ittiin godhaa jira jechuudha. Sawwaxii irra keessatti naqu yeroo darbee qopheeffadhe sanan irra keessatti naqee jechuudha. Innis hin ta'a waan ta'eef. Naa kakuun rarraasaa arti dhugaa waaqa kaameeraa akkatti quname. Sinin daawwachiisa deeni bara. Waan biyya keenyaa silaa assaraariinsa garaagara waan ta'eef iddoo tokkotti nama jalaa kaannan nama jalaa tabalaashaa. Amma dhadhaan kun jechuudha. Amma akkanuma ta'ee jedhanii yoo irraa baasan tabalaashaa ta'a. Amma oomachisaa irraa dhumutti sochoosuun dirqamadha. Shunkurtii adiif zinjibilli isaas keessatti bishaata yeroo sana. Bishaateetu foolii isaa jijjiira. Inni kunis isa booda hoomacha fixachiisuudha jechuudha. Sochoosan sanuu yoo sochoosan malee hoomacha hin fixatu. Akka hoomacha fixatuuf immoo sochoosamaa jechuudha bira taa'ame. Kasi
mooyaa biyya keenyaa tokko tokkoon barreeffamne irra jira. Angaruu waan isin ajaa'ibu duraan yeroo biyya Arabaatti jalqaba dhufe waan nama dhibu timaatimii biyya keenya ammas timaatimii akka salaaxaatti qopheeffatumti timaatimii fi qaaraa shunkurtii godhanii timaatimii sanallee akka biyya kanaatti kukkutuu wallaalee yeroo jalqabaati jechuudha. Akkamitti akka kukkutamuyyuu narkaa badee akka sa'aasii jechuudha. Innaa mallee keessatti tutturreerraa jechuudha. Waan baay'ee waan dansaa baruun fixuun fixne garuu waan dansaa baramee wajjin biyya keenya dhumaa irra fakkaata hoomachiisaa moo akkamidha? Mana sosochoosaan garuu sirriitti. Hirdii sitti hin naqne barbarree sitti hin naqne humaayyuu. Kalariinsa akkanumaan naaf haa ta'an bifa isaa akkanumaan nan barbaadan akkuma kanaatti jechuudha uumamuma isaatiin. Yaa'u hirdiinis humaa tokko jijjiiru foolii isaan jijjiiru baay'isee hirdiin humaa tokko foolii dhadhaan jijjiiru barbarreenis sanuma humaan jijjiiru garuu kalarii isaa kanan jijjiira gara ta'etti barbarree xiqqootti kennitanii bicummaa bicaasa ta'u kanarraa gara xinnooshi gara piinkii wayiitti deema. Yoo hirdiitti naqxan immoo bicaa garmalee keelloo ta'a jechuudha. Kanuma gidani kasallisaa baay'ee ho'ee amma garmalee danfaa jira. Sirriitti danfaa jira. Akkanuma kana goggodheen hoomacha isaa kana irraa fixachiisaa jechuudha. Hoomacha fixate jechuun bashaateeraa jechuudha. Sirriitti baqeera jechuudha. Hoomacha fichisiisuun dirqama. Madaarii sochoosee kan inni fixatu goota. Kakuun na raasamu kaameeraa qabeen jira kakuu. Naa hordoftoota kiyya gaa warri kaan cila addama miti xeenaa addama miti maanni kusaayee moo maal baala fa'aa warri keessa kakkaanis jijjiiru. Yaa'u duratti nan beekaa yeroo harmeen kiyya maqaansaa gossobilaa miti maaniin gossobilaa ta'e hin beeku gossobilaadha gossobilaa kan biraammoo xeenaa addamoo maal jedhama afaan amaaraatiidhaanii waan akkanaa keessa kakkaa'anii basku kan amma akkanumatti dhadhaa baskaa ture jechuudha. Dhadhaansaa mirxii mata'ee baqaa ture argitanii hoomachi akkatti baddee jirti amma argitan hoomachi naa sirriitti baqee jira siin jedha la hoomachi irra hin jiru hoomachi isaa irraa dhumeetii jira akka kana ala innoo fi na isa booda lafan kaa'aa yeroonni qabbanaa'ee carii ta'ee calalee qabbanaa'uu irraa naqachuudha jechuudha meeshaatti. Kana fakkaata gaa hordoftoota kiyya.